adeemsa gara caffee godaanuu sirna gadaa tuulamaa keessatti. Nooruu akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee dirree shaggar. Kun sagantaa keenya idilee hundee oromummaati. Qophii keenya har'aa kanaan haala adeemsa caffee godaanuu sirna gadaa Oromoo tuulamaa keessatti jiru isinii dhiyeessina. Kitaaba gola Oromoo tuulamaa jedhu kan badhaasaa daadhii badhaasotiin barreeffame waabeffachuu keenya isin beeksisaa haga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Gadaan Oromoo takkuma. Oromoon gosa gosaan akkuma jiru gosti hunduu gadaadhaan bulaa turte. Sankeechaa gadaan Oromoo tuulamaa haala kamiin akka caffee godaantee jila ofii gaggeeffattumee waan kitaaba gola Oromoo tuulamaa jedhurraa arganne isinii qooduuf qabannee dhiyaanneerra. Kunooti itti dhiyaadha. Gadaan Oromoo tuulamaa gaafa gara Odaa Nabee godaantu milkii birkii gubbaatti jenne sanaan qajeelti. Imalli gara Odaa Nabee kunis hayyuu jila sana godaansisuun qarree golbeetii qilxuu gachiitii Odaa Amdee achirraa Odaa Nabee itti fufuun caffee dongoraa jechuun hanga caffee badhoo yookaan caffee tumaatti hayichaan durfamuun godaanu. Qarreen golbee Shawaa Ba'aa Aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalatti kan argamu yoo ta'u baatee warra Jaangalaanii. Sana dura garuu Odaa Nabeetti jahaan jiilletuu baateen qarree golbee waan nurraa fagaatteef baateenuuf magarsaa jedhee gaafatee eeyyamameef malee duraan baateen tuulama sadanii qarree golbee ture. Sana booda yeroo dhiyoo as warri lamaan Liibanis bakka caffeetti baatee mataa isaa magarfachuu gaafatanii jiru. Baatee kan namaaf kennu yookaan hayyamu caffeetumaati. Baatee jechuun bakka namni tokko yoo murtee manguddoon tokko itti murte ta'uu fi didee geessa itti geeffatu jechuudha. Akka aadaa Oromootti namni tokko yoo manguddoon takka akka malee itti murteessite geessa geeffata. Geessi kun immoo baatetti hayyuu gubbaatti ta'a. Qarree golbee malee kun dirree ulfoo waan ta'anii fi seenaa goromsa foolannaan badeetiin waan wal qabatuuf itti irreeffatanii darbu. Adeemsi kunis faana goromsi walaabuu bade deeme qabatee deema. Seenaa goromsa walaabuu badee fi seenaa imala miseensota gadaa tuulamaa. Bara dur goromsi walaabuu ba'ee tuulama ba'aa keessan qaxxaamuree laga Hawaas malkaa dubbisaa ce'uun hora hulluuqaa dhaqee hora arraabee qilxuu gachii ciisee ka'ee Odaa Amdee bulee malkaa saddeeqaa ce'uun Odaa Nabee gahee Odaa Nabeetti manyee mul'isee achiis gara caffee dongorootaa deemee achitti oota buruksee waatis mataa mul'ise. Booda caffee badhoo gahee dhalee bakka dhaga kora jedhamutti dilluu buuse. Seenaan kun akka kitaaba siyaasa Oromoo tuulamaa kan Alamaayyoo Hayilee barreesse fuula 102 irratti jedhutti wantoonni xixiqqoon garaagarummaa qabaatus bifa bareedan taa'ee jira. Haa ta'u malee goromsi foolannaan baduu fi naannoo hora arsadiitti turuu wanti jedhamu garaagarummaa qabaatus seenichi seenaa dhugaa akka ta'e mul'isa. Akka manguddoonni jedhanitti ilmoon dhugaadha. Faanti goromsi sun deemes faana dhugaati. Kanaaf Oromoon tuulamaa gaafa sirnaa faana dhugaa tana deeme. Gaafa goromsi walaabuu foolannaadhaan bahee caffee tumaatti dhalu Oromoonis daandii kanarra deemee seera isaa achitti waliif dhalcha. Gaafa seera kana dhalchanis abbootiin seera yaasan dabareen wal yaamanii seera yaasu. Haala kanaanis wal jalaa qabanii seera lallabu. Abbaa seeraa seera yaasu. Abbaa seeraa jalaa qabu. Waaqni ulfaadha siigaleefan jedhe. Lafti ulfoodha siigaleefan jedhe. Abbaan ulfaadha siigaleefan jedhe. Haati ulfoodha siigaleefan jedhe. Malkaan Hawaas ulfoodha siigaleefan jedhe. Gaarri Cuqqaalaa ulfoodha siigaleefan jedhe. Abbaan ulfaatee ilmi salphatu ilmoon Cuqqaalaa ulfaadha siigaleefan jedhe jechuun seera dhalchu. Erga abbaan seeraa seera yaasu yookaan seera dhalchu sun maqaa warra seera tumuufii sana waamee ulfina isaa himee booda abbaan seera jalaa qabaa ture kan siigaleefan jedhe jedhu kun waa'ee ulfina warra maqaa waamamee ulfaadha jedhamee kanaa maaf ulfaate jedhee gaafata. Kunis abbaan seeraa seera jalaa qabaa ture deebisee akkana jechuun gaafata. Jaal oo Waaqni ulfaadha jettee maaf ulfaate? Lafti ulfoodha jettee maaf ulfaatte? Jechuun warra abbaan seera yaasu sun ulfaa jedhee maqaa waame hundaa tartiiban gaafata. Abbaan seeraa kan seera yaasus gaaffii gaafatameef deebii sababa ulfaadha jedheef isaafis miseensota gadaa saniifis hima. Waa'ee sababa isaan ulfaataniif waan iddoo ofii fi abbaa ofii qabuuf anis asumatti naaba. Goromsi kun gaafa walaabuu ba'e kormi waliin achi ba'ee walumaan dhufe. Sana booda raagaa gaafatanii faana goromsa sanaa dhufanii goromsa isaanii argatan.
kormi goromsa waliin walaabuu ba'e asuma galaan keessa naannoo caffeetumaa gaara erer kormaa jedhamutti galee hafe. Maqaan gaara erer kormaas asirraa dhufee jedhu manguddoonni. Gaarri erer kormaa kan argamu Shawaa Ba'aa Aanaa Adaa keessatti. Miseensi gadaa caffee godaanu kun daandii kana yoo deemu malkaa dubbisaa kan goromsi ceesan ammoo yeroo hundaayuu caffee godaanuuf qophaa'an hayyoonni hundi malkaa kana bu'uun achitti irreeffatanii warra gadaa kanas eenyu akka hoogganu filatanii gaafa itti aanu qarree golbeetti wal arguun asittis irreeffatanii gara godaansa gadaatti qajeelu. Imalli caffee godaansa gadaa Tuulamaa kunis malkaa dubbisaa achiin qarree golbee ittaansee odaa amdee achirraan qilxuu gachii ittaansee malkaa saddeeqaa odaa nabee caffee dongoraa andoodee kormaa yookaan caffeetumaa achirraan dhaqa korra jechuun deema. Karaa kana Tuulamni hundi ni deema jechuu miti. Warri Jahanjiillee Sooddoo Liibanii fi Jiddaan naannoo sanatti dhiyeenya jiran yoo deeman sanumatuu guutuudha. Garuu abbaa shananii hoogganaan miseensa gadaa godaantu sanaa daandii kana deemuu qaba. Gaafa warri caffee godaansaaf ba'ee daandii kana dhufe kun odaa nabee ga'ee ulfaaleen birbirsi isaan duuba hin dhaabbanne. Tokkoffaan ulfaa Tuulama sadeenii yookaan abbaa faajjii, ulfaa lamaan karrayyuu, ulfaa shanan Jiddaa, ulfaa afran Illaamuu, ulfaa sadeen Kuraa, ulfaa Jaangalaanii. Kunniin hundinuu argamuu isaanii to'atu. Kan to'atu ammoo abbaa shananiiti. Ulfaalee kanaan ala ulfaaleen biroos yookaan gosti manatti gattee dhufte jiraate yookaan yoo caffeen godaanuu baatan gosa sana irraa ulfaaleen akkasii ni fudhatama. Garuu akka ulfaalee gubbaatti eeramanii sana isaan waan hafaniif birbirsi dhaabbachuu hin dhiisu. Ulfaaleen kun gaafa dhufan korma waliin dhufu. Erga hundinuu dhufee qixxaate korma ulfaalee kana waliin dhufan eebbifatanii kormi dhufee yookaan abbaan gammaa qalee booda gara caffee dongorootaa fi caffee bal'oo deemu. Hubadhaa ulfaalee golaa malee ulfaaleen gosaa kun kormaan malee caffee hin godaanan. Ulfaalee gosaa kana yoo abbaa ulfaa sanaa harki qallatee bituu dadhaballee gosti sun yookaan balbalti sun dirqama korma bittee ulfaa sana godaansifti. Tarii gosti sun yoo diddee ulfaa sana manatti gattee dhufte Tuulamni gosa sana of keessaa baasa malee ulfaa duubatti gatee birbirsa hin dhaabbatu. Hayyoonis akkasuma baataa yookiin farda bitanii fi uwwisaa itti uwwisanii caffee ni godaansisi jedhuuni. Caffee dongorootaa erga ga'aniis seera waaqaa lafaa jechuun seera waaqaaf, seera lafaaf, seera abbaaf, seera haadhaaf, seera tulluuf, seera malkaaf warroota ja'an kanaaf seera tumuun seera afaan saaqu. Caffee bal'oo erga gahanii ammas seerota kanneen tumatu. Isaanis seera waaqaa lafaa, seera Kuraa Jiddaa, seera odaa nabee, seera caffeetumaa, seera kallachaa jechuun seerota 1000 tumatu. Seeronni kunniin bifa lamaan tumamu. Isaanis seerota ulfoodha jedhamanii fi seerota akkasir jedhamanidha. Fakkeenya seeronni akka seera waaqaa, seera Kuraa Jiddaa fi seera kallachaa seerota ulfaa jedhaman yoo ta'u, seeronni akka seera hora jaangalaan, seera caffee saddeettanii, seera lammacha lammii, seera biluu kormaa fi kan kana fakkaatan hundi seerota akkasir jedhamanidha. Miseensi gadaa tokko yoo caffee godaanu miseensa abbaatti isaaniif oolu keessaa nama tanaan dura caffee godaanee seera nuuf tumuu danda'a jedhan kan seera beeku filatanii caffee ni godaansisi jedhuuni. Warri akkatti filatamu kun miseensa gadaa caffee godaantu sanaan nama aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna yookaan seera gadaa ni beeka jedhanii itti amanan lama filatanii caffee ni godaansisaa jedhuun. Namoonni lamaan miseensa gadaa kanaaf seera yaasuu dhufan kun abbaa seeraa jedhamu. Namoonni seera tumuuf filataman kun warra miseensa walaannaa hin taanedha. Yoo miseensa walaannaa ta'an immoo namni abbaa seeraaf filatamu kun hulluuqqoo godhatee miseensa walaannaa sana caffee godaansisuu danda'a. Kana jechuun yoo inni miseensa caffee godaantu tanaaf walaannaa ta'e miseensa walaannaa warra godaanuu sanaaf hin taanetti hulluuqee isaan godaansisuu danda'a jechuudha. Fakkeenya miseensota waliif walaannaa Birmajii, Roobalee fi Beelbadhaan walaannadha. Beelban Birmajii fi Muudanaan walaannadha. Muudanni ammoo Beelbaa fi Halchiisan walaannadha. Halchiisni ammoo Muudanaa fi Roobaleedhaan walaannadha. Roobaleen Halchiisaa fi Birmajii walaannadha. Abbootiin seeraa kun lamaan bakka caffee tumaa yookaan caffee dongoraatti dabareedhaan wal harkaa fuudhanii tokko yoo seera yaasuu kun jalaa qabuun seericha tumu. Kanaaf jarri lachuu abbaa seeri jedhamu.
Adeemsa caffee tumaatti seera tumuu. Erga caffee tumaa yookaan caffee bal'oo gahanii booda galgaluma sana waarii dheeratte gara sa'aatii 3 booda seera yaasuu eegalu. Kunis abbootiin seeraa lamaan dhaabbatanii miseensonni gadaa isaanii ta'anii erga akka hin waraabamnee fi hin barreeffamne waadanii booda wal jalaa qabanii seera dhalchu. Adeemsi itti seerri dhalatu kunis abbootii seeraa keessaa tokko yoo seera yaasuu kun jalaa qaba. Kanaaf tokko akkana jechuun eegala. Jaal oo seerri dhalate maaltu dhalate? Asitti akka hin waraabamne dhorkuu fi sa'aatiin isaa halkan ta'uun seerichi kan boorantichaati. Nama ayyaana qabutu seera qabata, nama ayyaanni itti maxxansitu seera kana qabata jedhanii waan amananiifi. Kana malees halkan ta'uun kun cichoominaa fi jabina waan ofiirratti isaan qaban agarsiisuuf kan fayyadamanidha. Yeroon isaan achi turan kun waan baay'ee dheeraa hanga waggaa 2 ga'uuf qe'ee isaanii yaaduu, maatii yaaduu, kanaaf kan kana fakkaatan yaaduun warra garaan obsa dhorkeef dhaamsa bifa faaruutiin dhaamuuf. Faaruu isaanii keessaa muraasni gabbisayyuu hoo odaa dameen dalga ciisee hoo karraa filmoo sittanniisee hoo odaanoo dabirbirsi hooda booranaa hoo gabbisayyuu hoo bara gadaa seerri ilmoorra mararaa hoo jechuun jaalalaaf kabaja gadaa isaaniif qaban maatii fi qe'ee isaaniitiin madaalchisanii ibsatu. Kana malees yoo gadaarraa hafan arrabsoota ni mirriigama. Fakkeenya nama caffee oolee akkas jechuun arrabsu. Dhagaan daakuu silliqaadhaa, caffee ooluun mirrigaadhaa, odaa dameen lafa geessee seesaa nadhoon quba keessee, ceekaa gaaddisa loonii seesaa tee gadaa yoomii jechuun warra gadaa oolan arrabsu. Seesaa jechuun namoota caffee godaanuu oolan yookaan hafan jechuudha. Erga seera yaasanii fixanii booda galanii warra seera waraabbate yookaan godaane kanaan ummata bal'aaf bakka hayyoonni jiranitti ibsama. Kana jechuun warri gadaa kan caffee godaanee gale kun bultoo buluun seera bakka caffeetti isaaniif abbootiin seeraa tuman sanaaf kan ofii isaaniif waggaa 8f akka uummanni ittiin buluuf tuman kana ummata yaasanii itti himu. Kunis bultoo buluu jedhama. Uummanni seera isaan waggaa 8f akka ittiin bulaniif tumaniif kana erga dhaggeeffatee booda waan hin taaneef akka jijjiiru gaafata. Warri seera tume kunis gaaffii isaanii fuudhanii waggaa 1 booda tumaa lubbuutti gaafa deebi'an raggaasisu. Asirratti namoonni tokko tokko hubannoo dhabuun haalli seera itti tumanii fi sa'aatiin seerri itti tumamu sirrii miti. Seerri halkan tumamuun akka namni hundi hin barre godhe, seerichi waraabamuu dhorkamuun akka dookumentiin kanaan wal qabatu dhabamu godhe jedhanii yoo qeeqanan arga. Obbo Caalaa Sooriis kitaaba isaanii Irreechaa fi Gadaa jedhu fuula 29 irratti kana jedhu. Seera caffeetumaa kana gurra itti qabanii dhaggeeffatan malee barreessuunis ta'ee waraabuun dhorkadha. Walaannan wal duraa duubatis irratti argamuun dhorkadha. Fakkeenya birmajiif yoo seerri lallabamu roobalee fi beelbenyi ni dhorkama. Waraqaan hin qabatan teephin hin waraaban jedhee seerrata. Dhokatee yoo ta'ellee ni abaaru. Seera kana namni hundi sammuutti qabachuu hin danda'u. Nama waan irra bulchetu qabata. Tuulama keessatti seerri gadaa akka dadhabu kan godhe keessaa tokko adeemsa kana sirreeffachuu dadhabuudha. Seerri tokko erga hin barreeffamne eegateepidhaan yookiin miidiyaadhaan hin waraabamne guddachuu hin danda'u. Seera caffeetumaa hawaasni bal'aan akka irratti hirmaatu banaa godhuu qaba. Seera kanas halkan lallabuu dhiisee gara guyyaatti naannessuu qaba. Seerri kun gadaa aangoo fudhattu qofaaf lallabamuun qabu. Uummanni seera kana jalatti bulu dhagaachuu qaba. Yoo dhagaye seera gadaa kabaja, yoo barate seera gadaa hin cabsu jechuun qeeqan. Yaada koo seerri tokko hanga tumamee mirkanaa'utti uummata bal'aa bira hin ga'u. Erga mirkanaa'e booda malee warri gadaa tuulamaas miseensi tokko kan seera tumu yoo ta'u, seera tuman kana immoo miseensa gadaa 5 waamanii bakka xiqqaa guddaan jirutti seera tumanii galan kana ummataaf ibsanii yoo ummanni gaaffii qabaate gaaffii isaanii fuudhanii tumaa lubbuutti mirkaneessuuf. Dimokiraasiin kana caalu eessa jiraree? Kan seerri maaf halkan tumama jedhuuf immoo seerri abbaa qaba. Abbaan seera kanaa ayyaantummaa wal qabataa jedhu manguddoonni. Achi erga galanii sirna isaanii xumuruuf ni goodatu yookaan buttaa qalu. Gaafa buttaa qaluu kana yoo abbaan isaa arrii buqisee yookiin gadaa gahee gadooma hanqatee boqatee ilmi kun dura kan abbaa isaa dhiyyana foollee bara sanaa yaamee kenna. San booda buttaa qooda abbaa isaa ni qala. Buttaa abbaa kana yoo harki gabaabbate sangaa kuffisee kaasee kan ofii qala. Yoo harki isa ga'e immoo lachuu kan abbaas kan isaas ni qala.
Buttaa qaluu jechuun sirna gadooma xumuruu keessatti godhamu ta'ee kan namni harki isa ga'u maaddii mijuu godhatee karaabicha buttaa bitee sangaa foollee fi kan biraa bitee sirna godhatudha. Gaafa buttaa qalan kana firaa ollaan yaamamee mijuun daadhinii fi maaddiin godhamee foollee dabballee yaamamee nyaatamee dhugama. Karaabicha buttaa jechuun korma xiqqaas haa ta'u guddaa garuu kan gaafa buttaa kana gogaa loonii dugda isaa irratti hidhanii isa immoo karra duratti hidhanii irra bobba'aa oolaniidha. Sangaan karaabichaa kun yoo hidhamu loon jedhanii hiddii guuranii mooraa tolchanii fi nama sallee ta'e eegsisu. Hiddiin guuranii loon jedhanii eegsisan kun fuduu jedhama. Galgala isaa namni gadoomu sun foollee keessaa nama yeroo arrii buqqisaa urgeechaa magarseef sana waliin malkaa bu'u. Namni dura urgeechaa magarseef kun immoo manyee baqaqsaaf. Urgeechaa magarsuu jechuun yoo namni tokko dabballummaa irraa gara foollummaatti darbu gaafa arri buqqisaa kan miseensi walaannaa hin ta'in namaaf fiduudha. Yoo malkaa bu'u kana namichi buttaa qalu kun gaadidhaan marxoo hidhatee farda yaabbatee aannanii fi dhibaayuu qabatee gaafa buttaa qalu kana gara galgalaa malkaa bu'ee aannan san dhibaafatee mijuus dhibaafata. Warri foollee irreecha meexxii cabsanii fi waliin gara mana isaa ol deebi'u. Akka ol deebi'aniin sangaa buttaa qophaa'e foolleen buttee kuffistee abbaan dura karaabicha magarseef kun mataa qabee fi inni immoo sangaa kana qala. Korma kanarraa namichi mataa qabeef kun manyee baqaqsaaf. Erga malkaadhaa galanii foolleen kun korma buttaa kana harkaan qabanii kuffisuuf korma buttaa kan kuffisu foolledha. Foolleenis wadaroo yookiin fo'aadhaan hin kuffisan. Yoo kormi kun jabaa yookiin buubaa ta'ee kufuu didee harkaa ba'e foollee yookiin miseensi sun miseensa mirrigaa ta'u. Foolleen tun erga korma kuffiftee booda iyyana ofiif ni fudhatti. Erga iyyana ofii bitamaa gaditti fudhatanii booda mooraa hin seenan. Namni buttaa qale yookiin goodate kun iyyana foollee seeran kennuu qaba. Yoo iyyana kana warra foollee jalaa hanqise ni arrabsu. Yoo inni iyyana isaanii seeran dhiyeesseef ammoo ni faarsu. Iyyana foollee erga baasee booda abbaan buttaa qalu yookaan goodatu kun siree ijaarratee qophaa'e sana irratti goodata yookiin kirrii kutaa. Namni goodatu kun dursee abbaa irkoo kadhatee na irkisi jedhaan. Abbaa irkoo jechuun nama yoo inni goodatu yookaan ammoo kirrii kutu kan irkisu jechuudha. Abbaan irkoo akkuma abbaatti waan laalamuuf waan abbaan namaaf godhu kamuu namaaf godhuu danda'a. Goodachuu jechuun yoo namni kun duraan dhagna qabachuu baate miilana dhagna qabataa jechuudha. Yoo duraan dhagna qabate immoo ogeessa muru sana fidaniituma qaama saalaa isaatti kirrii hidhee kutaa. Kun immoo kirrii kutuu jedhama. Kirrii kanas erga kutanii booda haati warraa isaa akkuma nama amma dhagna qabate sanaatti dhoqqee loonitiin qabdee girgiddaa yookiin dhaabaa manaatti maagdi. Yoo ogeessi qaama yookaan kirrii san muru inni immoo ni dhaadata. Miseensi gadaa isaan walaannaa ta'an immoo tarii yoo inni kan murachuu sodaatu ta'e dhufanii itti qoosu. Erga abbaan isaanii yookaan namichi goodatu kun kirrii kutee yookaan goodate booda foolleen mooraa sana ol seentu. Yoo dhuftes bitimaadhaa gadi dhaabbattee faarsiti. Faaruu foolleen nama kirrii kute yookiin goodate faarsitu keessaa muraasni baatuu yaa lafa gamaa baatuu haaduun qabbana sireen gabbina haa taatuu yaa abboo akka daddaftee kaatuu jechuun abbaa isaanii kana faarsu. Egaa walumaa galatti gadoomni kana qaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa hundee oromummaa keenya har'aatiin qophii adeemsa caffee godaanuu gadaa tuulamaa irratti qabannee dhiyaanne kanumaan xumurreerra. Torban sagantaa biraatii walitti deebinaa fayyaa ta'a.